sila barsiisaan keenya isinitti ergaa dabarseen waan daawwachuu qabne daawwanneetoo gara barumsa keessanitti hin deebisan jechuudha. Kanaaf bakki kun Araata Maariyaam jedhama. Araata Maariyaam jechuun afaan Gi'iziitiin. Yaa maalidhaa akkamitti akkana ta'e yoo jennu biyya keenya keessatti amantaan kiristaanummaa yeroo seenu akka Itoophiyaatti kan biree dhufe eenyudha? Wal gaafachaatii deemna miti ta'umsaa achii taa'aa waan ta'eef jechuudha. Amantaa kiristaanaa Itoophiyaa keessatti kan fide dursa hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 Itoophiyaa jaandaraba isa filatamaa Baakos isa jedhamutu Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bu'oota sana keessaa laala amantaa sirriitti baratee kan biyya keenyatti Itoophiyaatti fide jechuudha. Yoom waggaa meeqaffaatti jaarraa meeqaffaatti 34ffaatti gabaabumatti jechuudha. Jaarraa 34ffaatti amma 2000 meeqa 18 2018 dhiisuu 34 meeqa ta'a? Silaa akka hin mul'isne yeroon keenya maal ta'eera? Kaalkuleetara ta'eera miti sammuun iyyuu hojii dhaabeera. Eeshi meeqa ta'a? Kan hojjetin jiru waggaa 1,900 fi amantaan kiristaanummaa lallabamuu eegale haga kanaatti jechuudha akka biyyaatti. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kanarratti waggaa meeqa barsiisee? Waggaa 33 miti. Asitti meeqaffaan inni laala gara samii ol ba'ee waggaa isaatti Itoophiyaa keessatti seene jechuudha. Argitanii 34ffaatti inni waggaa 33 fi ji'a 3 ture miti lafa kanarratti. Inni erga deeme booda ji'a 9 booda mannoo ji'a 9 booda Itoophiyaa keessatti amantaa kiristaanaa Baakosii jechuudha. Sana booda garuu barumsichi adeemaatiin baay'achaa otoo dhufaa jiru inni guddaan gaa amantaa kana keessattiyyuu manneen amantaa Itoophiyaa keessatti jiran ijaaruudhaan bakka guddaa kan fudhatan isa dura mootota Itoophiyaa Eezaanaa fi Seezaanaa. Eezaanaa fi Seezaanaa yookiin Abrahaa fi Aaxahaa isaan jennu. Bara meeqa? Bara 342 mootonni kun bakka kanatti dhufanii iddoo kana hundeessanii. Hundeeffamni maaliin ka'e? Dura maaltu ture bakka kanatti? Iddoo aarsaan itti dhiyaatu ture. Aarsaan duraan aarsaadhaan miti ture. Manni amantaa otoo hin jiraatin, kiristaanummaan otoo hin jiraatin, akkamitti kabajan Waaqayyo hin kadhatee qofa bakka aarsaa dhiyeessee qofa waan aarsaa sana godhateet iddoo kophaatti adda baafateet bakka sana aarsaa dhiyeesseet maal godha? Deebi'eeti deemaa jechuudha. Abrahaam fa'aa Eeliyaas fa'aa gaararra ba'anii aarsaa dhiyeessan ni jire. Akkasitti bakki aarsaa itti dhiyaatu ture jechuudha. Do'ooriit maswaayit ይሰዋበት ነበረ. Sana booda waan dura jalqaba bakka ka'umsa kan godhatan Eezaanaa fi Seezaanaa yookiin mootota Abrahaa fi Aaxahaan bakka dura aarsaawwan itti qophaa'aa ture sana irratti dursa manneen amantaa kan ijaarame ilaala. Isaan biyya kanatti dhufuudhaan maaliif karaa kaabaatiin amma yeroo baay'ee doogora keessa kan seennu addunyaan kallattii adda addaatiin seenitoo waa'ee amantaa barsiisummaa amantaa kana gari olii fi gadi yennaa daddabsan karaa achiitiin dhufee hankaabaati amantaan kun jedha. Miti kan kaabaatii miti amantaan kun eeyyan jalqaba isaan amananii kan amaneetu ollaatti immoo dabarsa. Nutis kanuma gochaa jirra. Dura nutu amana erganaan itti amane immoo deemee kan isa hin geenye sana dhaggeechisa jechuudha. Barumsichi iyyuu akkasitti baay'ate waan ta'eef jechuudha. Dura kallattii sanaan Eezaanaa fi mootota kanatu fudhate mootonni kun immoo biyyoota hafan hundaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu hundaaf maal godhaniiru dabarsuu akka duuka bu'ootaa sanatti dabarsuu qabaniiru jechuudha. Haala sanaatiin bira ga'e. Mana amantaa kana
akkuma isin jedhe bara 342 sadaas bultii 21 bakka kana hundeessanii jechuudha. Hundeessanii. Duraan maaltu itti dhiyaata isin jedhe? Aarsatu itti dhiyaata ture. Sana booda garuu mootonni hedduu biyyoota Itoophiyaa keessatti hanga dhiyoo kanaatti moototatu bulcha ture. Kanaaf mootonni maal ta'an? Mootonni keessatti adeemsa hojii keessatti akka biyya bulchan akkuma jiru ta'ee angaarii hojjetu jira, ayyaraa hojjetu jira. Kun immoo jechuunis Israa'elis yoo deemu mootiin akka Daawit jira, akkasumas immoo mootota ciccimoo addunyaa kana sirriitti gobanii cabsanii bulchan immoo Israa'el keessatti baanii. Lamaan isaaniitu garuu seenaan isaanii kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira jechuudha. Sanaaf maal ta'ee isaan sun mootonni biyyoota Itoophiyaa keessaa warri amane mana amantaa kana ijaaranii tursiisanii laala dafee isinitti himaa jira. Bara 841 irratti 841tti maaltu ta'e Itoophiyaa irratti mootiin kan taate achumaa waan ta'eef jechuudha. Sirni achii dhufa waan ta'eef Yoodiit Gudiit ishii jedhamtu jechuudha. Yoodiit Gudiit ishii jedhamtu mootummaa Itoophiyaa taatee turte. Ishiin immoo badii mana amantaa keessatti hojjetamee isaan haloo ba'a jettee manneen amantaa Itoophiyaa keessa jiru baay'een isaanii isaan warra durii kana gubdeetti. Bakka kanas bara 841 bakka tana Arata Maariyaam ishii jedhamtu tana maal goote gubdeetti. Moggaasni maqaa akkam ka'e? Moggaasni maqaa Arata Maariyaam. Arat jechuun afaan Gi'iziitiin siree jechuudha. Siree jechuudha. Siree maaramii jechuudha. Siree maaramii tokko lammaffaa arat isa jedhu afraffaa jechuudha. Arbaa isa jedhu afaan Gi'iziitirraa kan madde yoo ta'u afraffaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti mana amantaa maaramii isa afraffaa irratti bakka kana dhaabnee irraa jechuudha. Afraffaa irratti Itoophiyaa keessatti al tokko otoo waan nu qaqqabu dhiisnee wantoota hedduu keessa qorachuudhaan kan keenya dhabu. Nuti akka hin qabne fakkaata. Al tokko dhugaan isin jenna. Ammas manni amantaa kun kaaba keessatti otoo ta'e beekamtiin isaa guddaa ta'a. Nuti nu jennu gara amma jalqabatti hojjechaati. Waan kana qabaanneeti miti. Waan kana qabaanneeti miti. Nuti hagas barumsis wantoonni bulchiinsis wantoonni adda addaa baay'een isaa nurratti hin turre waan ta'eef maal ta'eera? Beekamtiin isaa hagasuma gadi bu'ee. Laala har'a irratti yoo lakkoofnu bar waggaa 1676 kana gaa umuriin mana amantaa kana jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maal isin jedhe? Siree maaramii. Lammaffaa akka Itoophiyaatti afraffaa irratti dhaabne irraa. Sadaffaa immoo namoonni uummanni yeroo adeemsa keessatti alata jedhanii alata jechuun qarsaa jechuudha. Qarsaa maaramii haala kanaatiin maqaan dhaamaatiin ammammaatti tureera jechuudha. Bara 841 Yoodiit Gudiit gubdee sana booda waggoota baay'ee rakkoo keessatti darbeeti jaarraa 12ffaa keessatti ga'e. Jaarraa 12ffaa keessattuyyuu manni amantaa barumsi ishii qulqulloonni hedduu ka'uun isaati. Laala barumsi hedduun kan jige ijaaramuudhaan wangeelli lallabamuudhaan kan itti hojjetame yoomi yoo jedhame jaarraa 12ffaa keessatti. Maaliif? Jaarraan kun jaarraan abbaan keenya abbaan Takilee baratti ka'e. Keessattuyyuu naannoo kana sirriitti barsiisuudhaan amantaa kan hin amanne deebisuudhaan amantaawwan adda addaatiin kan bulaa ture gara waaqatti fiduudhaan shoora guddaa kan taphatan isaan ka'umsa isaaniitiin bakka kana waggaa 3 laala waggaa 3 qeesii ta'ee uummata tajaajile bakka kana kadhannoon inni gaggeessuus hin jedhama. Laala seenaa afaaniin nu darbe kunana agartanii laaltanii kan bakka kana waa lamatu iddoo tokkotti bargee jira. Rasiin raadiyoo deemu ejersaa rasiin raadiyoo immoo gaattiraa bakka kadhannatti dhaabbatee jilbeeffatee kadhata ture.
iddoon kun naannoon kun Giraar jedhama jechuun aanaa Giraar Jaarsoo seenaan abbaan keenya abbaan Taklee immoo raajii guddaa hojjetee barsiisee uummata amansiisee keessaa immoo midira Giraariyaa isa afaan Amaariffaatiin beektanii Giraar Jaarsoo sana Giraariyaa bakka kana ture kawaalli abbaa Taklee hin jiru ture bakki kun ennaa jiraatu laala. Innumtuu nama ta'ee Waaqayyoo yeroo tajaajilu akka mana amantaatti galma mana amantaa godhatee bakka kanatti maal gochaatu tureera? Salaaffachaati itti kadhachaati ture taabota kanatti jechuudha. Sana booda inni otoo tajaajilaatii ture sanummoo mootiin Laallibalaa isa jedhamu jechuudha. Mootiin Laallibalaa hin beektanii miti? Laallibalaan immoo bakka kana dhufee ture. Bakka kana dhufee maal godhe? Akka Laallibalaa sana akka achitti hojjete sana dhagaa qarsaadhaan mana amantaa ijaaruu dhufeeti bakka kana immoo akkuma agartan sila qarsaan hin jiru. Lafti isaa akka qarsaatti kan bahu waan kan bocamu waan hin taaneef mana amantaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos fakkaatu tokko akka ijaarsisee deeme laala seenaa isaa irratti barreesse. Iddoo Arata Maariyaam jedhamtu kanatti jechuudha. Seenaan inni qabsurri isaa yeroo dubbifamu bakki tun hin kaati. Bakka kana dhufee sana booda garam deeme gara Adaadii haadha teenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam Adaadii Maariyaam ishii jennu jechuudha. Garasitti deemee too achitti hojjetee jira amma ammaattuu jira. Kuni garuu bakka kana qarsaa hin dhabe waan ta'eef deeme. Sana booda inni akkasitti ijaarsise kan inni ijaarsise waggaa 300 tajaajileera ilaala. Waggaa 300. Sana booda garuu maal ta'e bara 1533 onkoleessa bultii 28 mootiin Giraanyaa Ahmed immoo ka'eetoo si gubi. Hin gubi. Meeqa si jedhe? 1533 yoo onkoleessa 28 gaafas bakka kana taabota kana gube. Taabonni hin gubamne amma booda irratti ilaaltan lafa keessaa bare taabonni kun isa dhiyoo jiru kun yeroo ijaaramu lafa keessaa kan ba'e jechuudha lafti innaa qotamu. Hin agartan. Maal ta'e inni gubeeti waggaa 18 daasiidhaan mana amantaa kana namni ilaalu dhabame namni ijaaru dhabame daasii keessatti tajaajilame. Daasii jechuudha daasii hojjetamte. Bara 1551 meeqa ta'a waggaa 18 ta'a laata. Bara sana immoo mootiin Galaawudiyoos jedhamu keessattuu inni mootii Giraay barbaada wareeraa Giraay barbaada irra jiran ture waan ta'eef bakka kana dhufanii yoo ishii kadhatan biyya kanarraa maaloo yoo wanta kana nurraa buustee harka keenya irratti dabarsitee yoo nu kennite rakkoon kun nu gaheera yoo nu jettee silatti si galchine jedhanii. Haati teenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkanumatti dhufteedha seenaan isaa gaafa dubbatu jechuudha. Raannaadhaan kan barreeffamee jira seenaan isaa. Ofii ishiitiin dhuftee maal jetteen qooda akkanatti jettee deemtu maal qaba otoo wayaa koonatti uwwiste jetteen. Maaliif maal keessa jirti ishii? Daasii keessatti jirti kan qorqorroo qabu marga hin qabu baalaan jechuudha hojjetamee jira. Kanaaf as keessaa haadha Waaqayyoo kan taate kanaaf kana gochuu qabda jettee mootichis deebisee maal godhee waan kana ilaalee abjuudhaan itti mul'atte waan ta'eef kallattiidhaan deebisee mana amantaa kana ijaare jechuudha. Inni sun baay'ee bara sana maaltu jira mootiin Zaraa Yaaqoob jedhamu naannoo Amaaraa karaa Dabra Birhaan achirraan mootiin Zaraa Yaaqoob jedhamu tokko jira biyyoota kan bulchan jechuudha. Mootiin kun tokkoffaa raajii haadha teenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam afaan Ibraayisxiirraa gara Gi'izitti isa jalqabaa jijjiirame bakka kanaaf kenne. Isa jalqabaa ከዕብራይስጥ ወደ ግዕዝ የተተረጎመው የመጀመሪያውን ታምረ ማርያም በከ ከነት ከነ ሐር ኡመኒ ዱፌ ኢሳ ሰነ ባቴ አንዳኢም ነቀበ ዳኢም አርቻት ይችላል ዋቀዩን ይኖጀት ዋቅ ጎጂና ላላ ሴና ይኖጀት ሐር ይንፈይነ ይችላል ቱኔ ይፈይ ነበር ባኔት ዳኢም አርገን ከናፍ ኢሳ ሰነ ከነ ኪታቦተ ሄዱ በራሰነ ከሰት ሃንዱራንስ ከነሚ ራጂን አሊተኛ ቁልቁሌት ዱብረ ማርያም ሄዱ ጅራ ብራና ወጋ ኩመ ከነካው ጅራ ከናፍ ሐለ ከናንቲ ማልተኤ ዱፌቲ ከነቦዳ በራ ሞቲ
Haayila Sillaasee dura bara mootii Haayila Sillaasee jedhamu tokko ga'ee eessuma Minilik haala eessuma Minilik biyya kana bulchan ture. Kanaaf isaan immoo maal godhanii mana amantaa tokko ijaaran. Amma laala biyya bulchanii gam tokkoon immoo akka namaatti cubbuullee hojjetan cubbuun isaanii akka baduuf maal godhan mana amantaa ijaaran. Al tokko namni kan dagatu maaliif maqaan isaanii kaa'anii manni amantaa keenya waan guddataa sana hin dagatu yaraasaa ta'u gaariisaa ta'u hin dagatu. Manamni tokko ulataa ooneef kenneef hin dagata bakka naa kenne biyyaa nyaatu jedhesiisa. Hamma waan gaarii xiqqaa godheef sana yaadachuu qaba namni jechuudha. Kanaaf mootiin kun maal godhee mana amantaa amma jiru ijaare. Meeq bara 1826 1826 hir'isuu 2019 meeqa ta'ame? Si ilaala 2018 hir'isuu 1826 eeshi argatanii meeq 192 mana amantaa kana otoo hin ta'in ankees galmi jechuudha. Beeta Maqdesu galmi jechuun umuriin isaa 192 jechuudha. Inni agartan amma innaa siin ani inni ijaare sanatti hamma 2000 fi bara 1976 bar manni amantaa kun okaa kun citaa ture. Isa sana kaasaniiti deebisanii inni sun jignaan inni sun akka haaromfamu taasifnaan haaromfamuudhaan kun ijaarame malee inni kun 1976 gamoon kun kan ijaarame maal otoo hin ta'in inni galmi sun otoo hin tuqamin irratti ijaarame karaa alaatiin dhagaa kana godhaniit simintoo liishoodhaan keessasaa iddoo qulqulleettii sana marsanii simintoodhaan isa duraanii isa jalqabaa sana garuu otoo hin tuqin fakkiin achi keessa jiru kanaaf ambara sanaati anammaati miti laala kan halluu faabrikaatu qeemiti halluu kan biqiltootarra abbootiin keenya filatanii walitti makanii ittiin fakkii kaasan isa santu jira hin agartan dhoqqeedha jechuudha keessa isaa abbootiin keenya kan ijaaran jechuudha sanaan haga ammatti tajaajilamee bara 1976 patriyaarkiin Itoophiyaa Abuna Takla Hayimaanoot isaantu kana ijaarsise patriyaarkichatti ijaarsise koree ta'e bakka kana maaliif iddoon qulqullummaan ishii iddoon kabajni ishii guddaadha waan ta'eef jechuudha nu biratti kanaaf inni kun bara sana eebbifamee ijaarramee hojjetamee jira maal ilaallaa irrattan deemeti hedduu isaa kaasu sa'aatiin nu gahu yaa kutuu asaatii oolla kanaaf irran deemee sitti himaa jira keessisaa fakkii har'aa fi fakkii duraan jirullee gargara baafachuu barbaachisaadha. Amma fakkiin addunyaa kana irratti agarru baay'een isaa waan inni fakkaatu nagarta. Kun faranjii intiniitaan seera kan qabaatan amma keessa laaltan akkaataa fakkiin haala barumsa qabuun kan fakkiin kun ka'e seenaa jalqabee laala waan tokko amma fakkiin maaliif fayyada yoo isin jedhee amma tokko maaliif jettan maaliif fayyada? Fakkiin maaliif fayyada? Fakkiin mana amantaa keessatti ka'u kun maaliif fayyada? Tokko kadhannoo akka itti gaggeessuuf miti. Lammaffaa immoo akka barsiisuuf namni barumsa hin qabaanne baay'een isaa amma qotee bultoonni maatiiwwan keenya barumsa qaban miti. Fakkii garuu argan waan fakkii sana hubachuu fi daawwachuu garuu hiikoo itti kennuu hin danda'a. Waan godhu sana ilaalan jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan Yesuus Kiristoos miila yoo ilaalan akka dhiqee hin hubatan ittiin baratan jechuudha. Kanaaf fakkiin kun jalqabni isaa kaasee haga dhumaatti barumsa walitti fuufinsaan deemudha jechuudha. Walitti fuufinsa waan tokko jalqabee fixee dhaabata. Haala sanaatiin kan jirudha. Fakkiiwwan as jiran biyya Itoophiyaa keessatti fakkiin hin jirre moote. Itoophiyaa keessatti bakka hedduu deemee naannoo Tigraayis deemee naannoo Amaaras kallattii adda addaatiin Gondoris deemeera. Kallattii adda addaatiin argee jira. Anas jiru anachi hin jirre hedduutu jira. Ammas
baasuun sin barbaachisa beeksisuun sin barbaachisa laaluu qofaatis abbummaan eeguun sin barbaachisa dhaloota dhufuuf sirriitti dabarsuun sin barbaachisa kanumaan laalleetoo wallaadhaan gurboofneetoo ga'umsi keenya maal yoo jenne isa qabannee kan beeksifannee nutis abbummaadhaan aaluu nu barbaachisa jechuudha dabarsuun nu barbaachisa jechuudha kanaaf isa sana haala sanaatiin kaasanii kan gahameetoo bara 1976 manni amantaa kun ijaaramee eebbifameetii jira jechuudha. Na waa hedduu keessatti darbeeti. Umuriin isaa kilo hammammaatti manneen barnootaa bu'uuraa akka mana amantaatti jechuudha. Akka naannoo keenya kanatti bakka kan Kawaala Dabra Libaanos, Kawaala Dabra Tsigee, kan sanaan achi bakka adda addaatti tokko lama yoo jiraate malee barumsi guutuun immoo kan kennamu as. Barumsi duggaa jira, barumsi qulqulleessaa jira, barumsi dubbisaa jira, nibaab isa jedhuun jechuudha. Duggaa, qiddaasee, aqwaaqwaam, barumsi kitaaballee jira jechuudha. Matsaafti barsiisonni kun jiran, barattoonni kunis jiran bakka kanatti jechuudha. Tajaajilli isaa yeroo hundumaa waggaa kidhaan hin ga'a. Ganama jechuudha. Waadaan Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos ganama yeroo hundumaa hin ga'a. Yeroo baay'ee kan sirni qulqulleeffame hin geggeeffamne irra laala kan dhabamu immoo kan jiru yoo jenne baay'een isaa hin gaggeeffamu qiddaaseen jira jechuudha yeroo baay'ee hin cufamu kana alabaati waggaatti 15 yookiin 20 kan hin caalu waggaa hedduuyyuu tajaajilli jira jechuudha ayyaanonni waggaa sadaasa bultiitti 21 yaa'u akkuma agartan sin uftaniirtu laaltanii kabajanii eeyyeen haala ho'aa ta'eetiin kabajamaa akkasumas immoo amma astaroon gumbootii yookiin caamsaa 21 manni amantaa kun guyyaa itti eebbifamee itti seename yaadannoon isaa hin kabajama akkasumas fulbaana 21 taabonni karaa gadii kun agartan Zgaaraabii akkasumas immoo Yohaannisiinis jira. Zgaaraabiin sadaasa 13 amajjii 13 fi hagee 13 kan kabajamu ta'a. Akkasumas Yohaannisiin immoo fulbaana bultii 2 fi akkasumas immoo waxabajjii bultii 30 bakka kanatti haala ho'aa ta'ee kan kabajamuu fi bakka qulqulluudha jechuudha. Mukeewwan kana cal jedhanii muruun hin danda'amu. Hin murra otoo jenne hin danda'amu. Dhoowwameeti jira. Maaliif? Minaalbaata nama yoo argattan karaa duubaa isinitti agarsiisan. Yoo muran gam tokkoon dhiiga. Gam tokkoon aannan dhangala'ee mukni kun jechuudha. Kanaaf gaattiraa, ejersi, birbirsi kan kana fakkaatan tuquun hin danda'amu. Bakka kanatti jechuudha. Kanaaf haala kana. Umurii isaa immoo ofumaafuu himachuu danda'a. Ofumaafuu akka dubattuu agartanii himachuu danda'a. Jaarraa isaan turan hammam umurii dheeraa keessa akka ta'an hangafummaa isaanii agarsiisan jechuudha. Kan naannoo Oromiyaatti qarree gohaa Tsiyoon ishii jedhamtu jechuudha. Ishiin sadaffaa, tuni afuraffaa. Sana booda haala sanaatiin kallattii adda addaatiin baay'atee jira jechuudha. Jalqaba irratti kan ijaaraman isaan kanadha. Na nutiif qabeenya adda keenyati jechuudha. Kennaa duusaa keenyati jechuudha. Argitanii? Kennaa duusaa keenyati. Kana kabajnee, eegnee, guddisnee dhaloota dhufuuf immoo dabarsuun kan keenya ta'a. Isa kana yoo minaalbaata gaafiin yoo jiraate gaafii sinirraan fuudheeti gara keessatti immoo wantoota laaluu qabnu walumaan seennee ilaalla jechuudha.